Maqaa Waaqayyo Abbaatti, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluutti, Waaqayyo tokko. Ameen. Hundumaa duraan dursee nagaa koo nagaa hafuuraan isiniif dhiyeessa. Attam jirtu. Galanni Waaqayyoo isa hundumaa danda'uuf, isa bara baraan jiraatuuf haa ta'u. Bara nuyi dabarsine hundumaa keessatti nu wajjiniin ta'ee, torbee kana guutummaatti immoo nu eegee, yeroo kana akkaataa kanatti fuula isaatti walitti qabamnee, akka sagalee isaa dhageenyu, akka isa irraa barannu, akka isa kadhannu, yeroo eebbifamaa kana Waaqayyotu nu laate. Baga nagaa taatan, baga Waaqayyo isin gargaare. Waaqayyo warra isa jaallatan karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti geessaa jedha sagaleen Waaqayyo. Nuun immoo warra Waaqayyoon gargaaramnedha. Warra Waaqayyo waan hundumaatti gargaaree, warra Waaqayyo waan hundumaatti isaan baate, warra Waaqayyo waan hundumaatti isaan danda'e. Ga'een keenya zeeroo yoo ta'e iyyuu, ga'een Waaqayyo dhibba ta'e, nuyi yeroo kana fuula Waaqayyo Waaqa keenyaatti walitti qabamnee akka sagalee isaa dhageenyu carraa guddaa Waaqayyotu nuu laate. Ulfinniif galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Baga Waaqayyo mana keessan gargaare. Baga Waaqayyo jireenya keessan gargaare. Namni Waaqayyoon hin gargaaramne hin jiru. Hundumti keenya iyyuu warra Waaqayyoon gargaaramedha. Akka Waaqayyo nu gargaare garuu Waaqayyoof beekamtii laachuun barbaachisaadha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Wangeela Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos Maatiyos qulqulluun kan barreesse boqonnaa 7 lakkoofsa 7 irra isa jiru ergan dubbisee booddee Waaqayyoon kadhannee barumsa keenyatti fufna akkas jedha. Yesuus itti fufee, kadhadhaa isiniif hin kennama, barbaadaa hin argattu, balbala rukutaa isiniif hin banama. Ameen. Kadhadhaa isiniif kennamaa jedhe Yesuus. Hin kadhanna. Amanamaadhaaf tolaa kan taate, hundumaa kan dandeessu yaa Waaqayyo Gooftaa bara baraan jiraattu, gaarummaa nutti argisiifteef, oolmaa nu oolteef, harka kee jabaa nu wajjiniin ta'ee yeroo kana jiraachisee addanaan nu ga'eef, guddifnee si galateeffanna. Maqaa Gooftaa keenya, maqaa Fayyisaa keenya, maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni, ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Amma immoo fuula kee dura jirra. Iddoo isin 2-3 taatanii walitti qabamtan achi gidduu keessanan jiranuun jettee nu abdachiifte. Maqaa keetiin walitti qabamne, bakka dhaloonni maqaa keetiin walitti qabamutti gidduutti argamta. Amma yeroo kana sagalee kana dhaga'uudhaaf kallattii adda addaarraa kan amma yeroo kana ergaa kana eeggataa jiraniif hin argamta. Nu gidduu jirta. Sagalee Waaqarraa baatte nu gidduu jirta. Sagalee hojii hojjetu baatte nu gidduu jirta. Jabaa Yaaqoob galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Amma immoo yeroo kana nutti dubbadhu. Hidhaa keenya hiiki. Akkamitti akka kadhannu nu barsiisi. Ergamoonni kee nu barsiisi siin jennaan isaaniin barsiifte. Nuunis ergamoonni kee jaarraa 21ffaa keessa bara kana kan jiran si kadhanna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin akkamittiin akka kadhannuuf, isa kadhanne immoo akkamittiin akka fudhannu, isa fudhanne immoo akkamittiin akka itti jiran galgala kana nutti dubbadhu. Kana waan gootuuf si haa galatu. Ilmooleen hafuurota hamootaa daangaadhaa hamma daangaatti hojii isaanii hojjetatan yeroo kana humna du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin kan rukutamanaa ta'an. Sagalee galgala kana dubbatamuun dubbii kee nutti dubbadhu, nu gorfadhu, nu adabi, nu barsiisi, yaada kees nutti argisiisi. Kana hundumaan gootaa si haa galatu. Kan dhukkubsatan haa fayyan, kan gaaffii qaban deebii haa argatan. Kana hundumaa hin gootaa ulfaadhu. Maqaa ilma kee Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Humna kadhannaa. Kadhannaan humna qaba.
humna kadhannaa macaafni qulqulluun keenya guutummaan nutti hima kadhannaan humna akkamii akka inni qabu. Isa kana keessaa nuyi garuu muraasa isaa iddoo kanaaf yeroo kanaaf kan nu barbaachisan akka yeroon isaaf haalli isaa nuuf heeyyametti walii wajjiniin ilaaluudhaaf yaala. Torbanarraa akkuma yaadattani kadhannaan maal akka ta'e isinitti dubbachuudhaaf yaaleen ture. Kadhannaan qaama aboo qabu humnaaf dandeettii waan nu rakkise hiikuu qabutti dhimma keenya dhiyeeffachuudhaa jenne yeroo darbe. Karaa kan biraa immoo kadhannaan gabaasa rakkina keenya Waaqayyotti immoo osoo hin taane rakkina keenyaaf waan humna nu caale sanatti Waaqayyoon keenya hammam akka inni ga'uuf eenyu akka inni ta'e itti himuudhaa jenne. Kadhannaan rakkinan qaba, na dhukkuba, mataa koo na dhukkuba, garaan na dhukkuba, duddan na dhukkuba jedhanii Waaqayyotti himuutu hin taane mataa nu dhukkubu sanatti Waaqayyo sirra jabaadha. Dudda nu dhukkubu sanatti Waaqayyo sirra jabaadha. Waan nu rakkise sanarratti Waaqayyo jabaa ta'uusaa itti himuudhaa jenne. Aangoo sirratti qaba, aboo sirratti qabattiin jechuudha jenne humna Waaqayyoo keenya waan nu rakkise sanatti himuudha kadhannaan jenne. Yesus Kristos bara baraan gooftaa. Egaan kadhannaan kun kadhannaan deebii qabu akka inni jiruu fi kadhannaan deebii hin qabne akka inni jiru ilaalleera. Kadhannaan deebii qabu kadhannaa akkamii akka inni ta'e. Kan namoonni yaada isaanii, garaa isaanii gara Waaqayyootti deebisanii Waaqayyoon barbaadatan akka inni deebii qabu. Kan namoonni 2-3 ta'anii Waaqayyoon kadhatan akka inni deebii qabu. Dhiifama walii gochuudhaan kadhannaan kadhatamu deebii akka inni qabu ilaalleera. Kadhannaan deebii hin qabne kan namni miira mataa isaa irratti hundaa'ee fedha mataa isaatiin kan inni kadhatu. Abaluun naa ajjeesi, abaluun naa gombisi, abaluun naa cabsi, abaluun akkas naa godhi inni jedhu kadhannaa akka inni hin taane. Fedhiima keessa namaatii maddeerraan kan ka'e kadhachuun kadhannaa akka inni hin taane qabxiiwwan garaa garaa macaafa qulqulluu keessaa caqasa sinii kennee walii wajjiniin ilaalleera. Egaanarraa kan nuyi walii wajjiniin ilaallu kadhannaan kun egaa maal hojjetaadha? Kadhannaan deebii qabu kun maal hojjeta? Practically macaafa qulqulluu keenya keessatti gaafa laallu jireenya namootaa keessatti kadhannaan kun maal hojjeteedha? Kadhannaan inni jireenya abbootii amantii keessatti, jireenya raajota darbanii keessatti, jireenya amantoota darbanii keessatti kadhannaan kadhatamaa ture, hojii gurguddaa hojjechaa ture. Har'as kadhannaan hojii guddaa hojjeta. Kadhannaan kanaafidha kan inni humna guddaa qaba kanan jedhee yeroo darbe isinitti himuudhaaf yaalee kanaafidha. Kadhannaan humna guddaa qaba kanan jedhee dubbadheef kanaaf. Jireenya namoota darbanii keessatti hojjechaa ture. Jireenya namoota irra jirruu keessatti kadhannaan hojii hojjeta. Gara fuula duraattis addunyaan kun amma isheen jiraattutti kadhannaan jira. Kadhannaan kun immoo hojii hojjeta. Gooftaan bara baraan haa eebbifamu. Egaan kadhannaan maal hojjeta? Eenyu faatu kadhate? Maal immoo hojjete kadhannaan? Seera uumamaa boqonnaa 20 lakkoofsa 17 macaafa qulqulluu keessan irraa baafadhaa ilaalaa. Akkas jedha. Abrahaam immoo Waaqayyoon kadhateef. Waaqayyos Abimeleekiin haadha manaasaa, hojjetoota isaa, warra dubartiis fayyisee ijoollee godhachuus isaan dandeessisee jedha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kadhanni kun kan inni kadhatame waldaa keessatti miti. Kadhanni kun kan inni kadhatame lafa mijaa'aatti isinitti hin fakkaatin. Abrahaam galaa ta'ee biyya Geeraar keessa jiraachaa akka inni ture sagalee Waaqayyoo nutti dubbata.
Iddoonni galaa ta'ee jiraatu kana keessatti Abimelek mootiin warra Geeraar guyyaa tokko namicha galaa kana ilaalee haati manaasaa bareedduudha jedha sagalee Waaqayyoo. Haadha manaasaa irraa fudhate. Haadha manaasaa gaafa inni irraa fudhatu halkan walakkaa dhaqee Waaqayyoo haadha manaa nama kanaa deebisiif ittiin jedhe. Haadha manaasaa deebisiif. Inni raajiidhaa ittiin jedhe. Siif kadhataa jedhe. Iddoo kanattis kan nama dhibu Abrahaam Waaqayyoon kadhatee fedhe. Abrahaam Waaqayyoon kadhatee fi yeroo Waaqayyo namicha kanaaf yeroo Waaqayyoon Abrahaam Abimelekiif yeroo inni kadhatu wantoota gurguddaa mana isaa keessa mana Abimelek keessa jirantu hiika argate. Yeroo inni Waaqayyoon kadhatuuf haadha manaasaa jedha. Hojjetoota warra dubartiis hin fayyisee jedha. Waaqayyo haadha manaa Abimelek hin fayyisee, hojjetoota Abimelek hin fayyisee, ijoollee godhachuu isaan dandeessise jedha. Kana dura jarri kuni akka sagalee kanarraa ilaalluutti dhala hin qaban turanii jechaadha. Kadhannaan nama Waaqayyoo, kadhannaan namoota garaa qulqulluudhaan kadhatanii, kadhannaan namoota Waaqayyoo hin godha jedhanii kadhatanii, garraamummaadhaan kadhatanii, ishee dhala dhabde akka isheen dhala godhattu taasisa jechaadha. Abrahaam Waaqayyoon kadhate. Haadha manaasaa hojjetoota warra dubartiis fayyisee ijoollee godhachuu isaan dandeessise jedha. Galgala kana anis Waaqayyoon sii kadhadha. Harka kee gara Waaqayyootti ol kaasiiti ameen jedhii fudhadhu. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin anis carraan argadhe kanattan sii kadhadha. Wanti si jalaa maseeni galgala kana ija siif haa godhatu. Wanti kallattii dhabe maqaa Yesuusiin kallattii siif haa godhatu. Wanta itti furmaata dhabde maqaadhuma Yesuus Kiristoosiin furmaata siif haa argatu. Maseena kana ijatti, isa kallattii hin qabne kana kallattiitti, isa daandii hin qabne kana gara daandiitti akka inni dhufu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin galgala kanaan isii kadhadheera siif haa ta'u. Abrahaam Waaqayyoon kadhate hidhaa mana Abimelek keessa jirutu hiikame. Har'as Waaqayyoon yeroo nuyi kadhannu hidhaa mana keenya keessa jirutu hiikama. Hidhaa mana namootaa keessa jirutu hiikama. Hidhaa mana warroota hidhaa adda addaa keessa jiranii, rakkina adda addaa keessa jiraniitu hiikama. Kadhannaan hamma kana kan ga'u humna guddaa qaba. Ulfinniif galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Yaa nama Waaqayyoo har'as waan tokkoon sitti himan. Kadhannaa kee isa dhuunfaa keetiif kadhattu itti jabaadhu. Isa nama kan biraadhaaf kadhattus itti jabaadhu. Kadhannaan kun barana waan dinqii godha. Kadhannaan nati kadhattu kun barana mana namoota baay'ee geeddara. Kadhannaan nati kadhattu kun ajandaa biyyaaf biyyoolessaa geeddara. Kadhannaan nati kadhattu kun argaa namichi kun mootiidha. Mootii ta'aniif gaaffiin namaa deebiin argatu. Mootii ta'aniif wanti hundumti nuu guutuu namaaf hin ta'u. Namichi kun waan hundumaa qaba garuu waan hin qabne tokko immoo qaba. Waan baay'ee waan lakkaa'atu waan safaratu qaba garuu immoo rakkina qaba. Yeroo Abrahaam kadhannaadhaan gara mana isaatii dhaqu garuu, yeroo Abrahaam waa'ee isaa kadhatu garuu hidhaa isaatii hiikama. Hidhaan kee hiikamu. Gaaffiin kee deebii argatu. Dhukkuba keessa jirtu kanatti fayyi maqaa Gooftaa Yesuusiin. Hin fayyise jedha. Fayyi maqaa Yesuusiin. Dhukkuba sammuutti fayyi. Dhukkuba dugdaatti fayyi. Dhukkuba kaleetti fayyi. Dhukkuba garaachaatti fayyi. Dhukkuba kintaarotiitti fayyi. Waan si rakkise kanatti fayyi maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Abrahaam Waaqayyoon kadhate hojjetoota mana Abimelek keessaa Waaqayyo hin fayyiseen. Ijoollees isaan godhachiise jedha. Waan ati godhachuu hin dandeenye Waaqayyo si haa godhachiisu bara kana. Yesuus Kiristoos bara baraan Gooftaadha. Kadhannaan maal hojjeta?
Ittuma fufnee yoo ilaalle seera uumamaa boqonnaa 25 lakkoofsa 21 yoo ilaalle haati manaa Yishihaaq ilmuma Abrahaam kana maseena dhalan godhanne turte. Waaqayyo waan hidda lakkaawwatee si duukaa deemu si biraa hambisa. Abrahaam dhalan qabu. Yishihaaq dhalan qabu. Maseena jechaadha. Deemtanii yeroo ilaaltan ijoollee Yaaqoob billee yeroo ilaaltan Raahel dhalan qabdu turte. Hidda dhaloota lakkaawwatee jara kana wanta maseenummaadhaan rukutu jira. Saaraan maseena, Ribqaan maseena, Raahel maseena. Jara kana mee ilaalaa. Rakkoo guddaa hidda lakkaawwateetu jara kana maseenummaan isaan waraana. Waan abaabilii kee, akaakilii kee, hidda dhaloota lakkaawwatee si duukaa adeemu. Waaqayyo har'a si biraa hambisa. Nuyi Waaqayyoon kadhanna. Ati Waaqayyoon kadhadhu. Si biraa hambisa Waaqayyo. Waan qomoo kee lakkaawwatee si duukaa si adamsee si waraanu. Onnee kee waan waraanuu barbaadu. Iddoo sensitive area ishee taate kana rukutuu isa barbaadu kana sirraa rukuta Waaqayyo. Galanni ulfinni guddaan bara baraan Waaqayyoof haa ta'u. Ergaa keetii fudhadhu kun akkas jedha. Seera uumamaa boqonnaa 25 lakkoofsa 21 nan dubbisa akkas jedha. Yisihaaq waa'ee haadha manaasaa ishee dhabduu turteef Waaqayyoon kadhate. Waaqayyos wanta inni kadhate waan dhaga'eef Ribqaan haati manaa Yisihaaq hin ulfoofte. Ameen. Maqaa dhumti Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Yisihaaqi waa'ee haadha manaasaatiif Waaqayyoon kadhate. Waa'ee Ribqaatiif Waaqayyoon kadhate. Isheen dhabduu turte jedha sagaleen kun. Hin kadhate Waaqayyoon. Eenyuuf? Haadha manaasaatiif. Seeruma uumama boqonnaa 20 gaafa teellaatti deebinee ilaallullee Abrahaami inni raajiidha siif kadhataa jedhee inni mitiire Abimeleekiin Waaqayyo. Isa kana garuu inni raajiidhaan jedhu. Inni isa sanaan illee inni raajiidha siif kadhata jedheera Waaqayyo. Inni kun garuu sagaleedhuma akkasii iyyuu hin qabu. Inni sun nama kan bira. Abrahaam nama hidhaa nama kan biraa hiika. Abrahaam nama kan biraadhaaf mootii kan biraadhaaf bu'aa ta'a. Yisihaaq garuu manuma isaa keessa deebi'ee argitu. Galanni ulfinni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Har'a Waaqayyo manuma kee keessatti harka keetiin hidhaa hiika. Haadha manaa kee irraa harka keetiin hidhaa hiika. Dhala keetiif harka keetiin hidhaa hiika. Amma mana keessa nama wajjiniin jirtu, nama bukkee jirtu, nama amma akka kadhatamuuf barbaaddu yoo qabaatte hin amanta yoo ta'e hin amantu taanaan kadhannaan amantiidhaan hin godhamne hojiin qabu saba ta'eef waamusiif hin ta'u. Hin amanta taanaan garuu amma nama si bukkee jiru, amma nama akka kadhatamuuf barbaaddu tokko iddoo dhukkuburra harka kaa'e. Wanjoorraa cabsa Waaqayyo. Maseenummaarraa cabsa Waaqayyo. Dhukkubarraa cabsa Waaqayyo. Gaddarraa cabsa Waaqayyo. Yisihaaqi waa'ee haadha manaa isaa ishee dhabduu turteef Waaqayyoon kadhateedha. Gara nama kadhatuutti geesse miti. Ofii isaatii kadhate. Yeroonni kadhatuuf Waaqayyo hidhaa irraa hiike. Isheen hin ulfoofteedha. Galgala kana atiin kadhatta. Mata duree barbaachisaa ta'e irratti ati Waaqayyoon kadhatta. Waaqayyo mata duree kanaaf deebii kenna. Hin kadhateef hin ulfoofte. Waaqayyoon kadhate haadha manaa isaatiif. Isa garaatti baattee hin beenne garaatti baatte. Anis nan jedha maqaadhuma Yesuus Kiristoosiin har'a galgala kana waan yaaddee dhabde, waan itti milkaa'uu dadhabde, waan siif ta'uu dide, waan si rakkise, waan mana kee rakkise, waan dhala kee rakkise, waan bara keessatti si rakkise, maqaa Waaqayyo Abbaatti, maqaa Waaqayyo Ilmaatti,
maqaa Waaqayyoo hafuura qulqulluutti nan jedha itti milkaa'eera. Hin kadhateef hin ulfoofteedha. Isheen dhabduun kun akka isheen lakkuu deesse sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. Waaqayyoo waan ati tokkoyyuu dhabdeetti rakkachaa jirtu dachaa si baachisa. Irraa hafaa si baachisa. Guutuu si baachisa. Kadhannaan egaa humna kana qaba. Hojii kana hojjechuu danda'a. Siifa hojjetamu maqaa Yesuusiin. Waaqayyoon kadhatee fi kadhannaan Yisihaaq gadameessa haadha manaa isaatii bane. Waaqayyo arras waan si rakkise, waan si boosise, waan si gidirse, waan ati itti fala dhabdeetti ammuma Waaqayyo falatti kenna. Boru fala argatta. Fala argattee bulta. Dhimmi kee fala argata. Wanti si rakkise fala argata. Wanti si boosise fala argata. Yesus bara baraan gooftaadha. Inni fala kenna. Inni gaaffii kanaaf deebii deebisu. Inni kadhata ijoollee isaatii dhaga'ee deebii laatu. Inni Yesus Kiristoosidha. Inni immoo gooftaa keeti. Maqaa Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Iddoo kanatti yeroo ilaallu Waaqayyo dhukkubattii fayyise. Waaqayyo iddoo lamaanittuu dhala akka isaan godhataniif ija garaa isaanii eebbise. Sadaffaa irratti yoo ilaalle kadhannaan maal hojjetu? Humna maal hojjetu qaba kadhannaan? Seera lakkoofsaa boqonnaa 12 lakkoofsa 13 irratti dhannee gaafa ilaallu Museen Miiriyaamiif kadhate obboleettii isaatiif. Namni adanatti Museen kadhatuuf kuni akka yaada namaatti, akka ilaalcha namaatti hin kadhatuuf miti nama akkasiitiif, akka ilaalcha namaatti. Akka ilaalcha nama Waaqayyootti garuu hin kadhatamaaf nama akkasiitiif. Akka ilaalcha dhuunfaa namaatti nama kanaaf kadhannaa miti kan barbaachisu. Sagalee kana hundumti keessan iyyuu beektu. Ol deebinee gaafa laallu lakkoofsa 1 irraa kaafne Miiriyaam obboleettiin Musee namoota kan biroodhaa wajjin kadhatanii Waaqayyo kun jedhan. Museetti maleen dubbatu inni jedhan. Musee maleen hojjetu Waaqayyo jedhan. Musee bichaadha bakka namni Waaqayyotti hin dubbatu jedhanii achi deebi'anii Musee irratti oduu odeessu turan. Musee irratti nama ijaaru turan. Musee irratti namoota kakaasu turan. Museen hin dhaga'u ture kan. Museen hin dhaga'u. Waan isaan jedhan hin beeku. Waan isaan hojjetanis hin beeku. Isaan garuu milkaa'ina Museen argate kana ittiin tolu turan. Eenyu isaan? Obbolaadha. Eenyu isaan? Maatii. Silaa maatiin waliif gammada. Obboloonni waliif gammadu milkaa'uu isa tokkotti. Waaqayyo isa tokko wajjin dhaabachuutti walii gammadu. Warri isheen kun garuu faallaa yaada nama Waaqayyoo kanaa qabdi turte. Kanaaf yeroo isaan achi deebi'anii irratti guungumanii Waaqayyoo jedha. Lamxii isa dhaqna namaa kukkutuun ishee rukuteen hin lamxeesse Waaqayyo. Lamxiidhaan rukuteen Waaqayyo Miiriyaamiin. Yeroo kanatti Museen nama mammadoofte, nama dhanni ciccite, nama namni ittiin siqne. Lamxii jechuun abaarsa, namni ittiin siqu. Namoonni lamxaan namarraa adda ba'u akka yeroo sanaatti. Isa kan sheetii Waaqayyo kallattii dhumaan rukute kan isin ajaa'ibu. Yeroo isheen rukutamtetti akka isheen isa irratti guungumtu, akka isheen isa irratti odeessitu beeka Museen. Garuu madaa kana gaafa irratti argu waan inni jedhe kan nama ajaa'ibu sagalee akkas jedhu ture. Museen yemmus gara Waaqayyootti iyye. Yaa Waaqayyo maaloo fayyisi jedhee hin kadhateedha. Fayyisi maaloo jedhee kadhateef.
garaa akkasii nuuf laatu Waaqayyo. Fayyisi maaloo yaa Waaqayyo. Madaa kanarraa kaasii jedhe Waaqayyoon kadhateef. Kadhannaan humna guddaa qaba. Egaan sagalee kana keessumaa isa Museen Miiriyaamiif kadhate kana gaafa ilaallu diinota keenyaaf akka nuyi kadhan, warroota nu miidhaniif akka nuyi kadhan, warroota nurratti malaniif akka nuyi kadhan, warroota nurratti hojjetaniif, warroota nurratti nuuf maqaa gadheellee nuuf kennaniif akka nuyi kadhannu sagalee dhumti Waaqayyoo ifaa ifatti nu gorsa. Waaqayyo ayyaana isaa nuuf baa'isu. Kan Waaqayyo harka Waaqayyoo akka sassaabamu godhu keessaa inni tokko yeroo nuyi warra nu miidhan irratti kadhannudha. Waaqayyo harka isaa akka inni deeffatu, Waaqayyo akka inni hin faranne, Waaqayyo waa'ee keenya akka inni hin hojjenne, akka Waaqayyo harka isaa sassaabatu kan nu godhan keessaa wanti guddaan yeroo nuyi diinotan keenya irratti kadhannudha. Yaa Waaqayyo ajjeesi, yaa Waaqayyo narraa kaasi, yaa Waaqayyo akkas godhi yeroo nuyi jennu Waaqayyo kadhata akkasii hin dhaga'u. Sababiin isaa iyyuu sagalee isaatii wajjiniin waliin mormu Waaqayyo. Sagalee isaatiin hin mormu, ofiin hin mormu Waaqayyo. Warra isin miidhaniif iyyuu kadhadhaa jedha. Warra isin irratti hojjetaniif iyyuu kadhadhaa jedha. Warra isin rakkisaniif kadhadhaa jedha. Waajjira keessa nama si rakkisuuf kadhadhu. Nama dookimentii kee dhoksuuf kadhadhu. Nama sirratti hamaa hojjetuuf kadhadhu. Irratti hin kadhatin, kadhadhuuf. Araara kadhadhuuf Waaqayyoon. Itti araarami jedhi Waaqayyoon. Yoo Waaqayyo nama kana adabellee ittiin gammadin, sababiin isaa yoo hojii Waaqayyoo keessa galuun sirra hin jiru sababa ta'eef. Waan tokko immoo sitti himuu barbaada. Waaqayyo dhoksaatti warra sirratti hojjetan mul'inatti utuu hin adabin immoo nafu. Waaqayyo warra si miidhan utuu hin adabin nafu. Waaqayyo warra gaa'ela kee irratti hojjetan utuu hin adabin nafu. Waaqayyo warra bizinesii kee irratti hojjetan utuu hin adabin nafu. Waaqayyo warra milkaa'ina kee daangessan, warra milkaa'ina kee danqan, warra jireenya kee danqan utuu hin adabin nafu. Kanaaf ragaan Miiriyaam addunyaa kana irratti taateewwan guyyaadhaa gara guyyaatti ta'an hundumti keenya iyyuu argina. Milkaa'ina waliitti namni waliif gammadu muraasa. Baga Waaqayyo sii godhee namni waliin jedhu muraasa. Waa tokkon sitti hima. Namaaf gammadi. Har'a waa'ee kee wanti nama gammachiisu hin jiru yoo ta'e iyyuu bor garuu yaa'ee dhufa. Mana kee guyyaa galataatu dhaabbata. Namaaf galateeffadhu. Hafuurri Miiriyaam sitti hin galin. Hafuurri Miiriyaam sin argatin. Attamiin Musee bichaadhaan ta'a dubbiin hojjetama. Dubbiin inni jedhu hafuura Miiriyaamiin inni immoo nama rukuchiisa. Ati immoo Musee ta'i. Museen yaa Waaqayyoo jedhee Waaqayyoon kadhata. Isayyuu akkas jedhe gara Waaqayyootti iyyeedha. Naa rukutte yaa Waaqayyoo jedhanii iyyu turanii utuu warra kaaniiti. Museen garuu maaloo nama kana madaan mana ga'ummaa rukutte irraa naa kaasi jedhe. Waaqayyo garaa akkasii nuuf haa kennu. Waaqayyos kadhannaa Musee hin dhagaye. Waaqayyo Miiriyaamiin hin fayyise. Kadhannaan egaa humna akkasii qaba. Madaa namarraa adda nama baasu namarraa kaasa kadhannaan. Ati immoo keessumaa yeroo ati kadhattu kadhannaan kee dhaga'ama. Siifa dhaga'amu. Kadhannaan kee deebi'aa argatu. Waaqayyo kadhannaa kee siifa deebisu. Waaqayyo kadhannaa kee akka kadhannaa Abrahaam yeroo ati namootaaf kadhattu hidhaa mana namootaa haa hiiku. Akka kadhannaa Yishihaaq hidhaa mana keetii haa hiiku. Akka kadhannaa Musee hidhaa obboleessa obboleettii keetii haa hiiku kadhannaan kee. Hidhaa hiike.
Isarfaffaa yeroo ilaallu seenaa baraasa lammaffaa boqonnaa 32 lakkoofsa 24 irratti nama Hisqiyaas jedhamu nama Waaqayyo tokko argina. Namichi kuni macaafa qulqulluu keessatti seenaa gurguddaa qaba. Akka inni seenaa qabu kadhannaa isaa irraa iyyuu argina. Hojii gaggaarii qaba. Gaaf tokko garuu dhukkubsatee dhukkuba du'aaf isa geessisu dhukkubsateetu akka du'u dhaga'ee namichi kun hirraafame. Duuni nama raasa. Yeroo kanatti Hisqiyaas akkas godhee jedha sagalee Waaqayyoo. Seenaa baraasa lammaffaa boqonnaa 32 lakkoofsa 24 irratti argattu guutummaa isaa dubbifadhaa isin. Baras Hisqiyaas dhukkubsatee du'uu ga'e. Dhukkubsatee du'uu ga'e. Waaqayyoon immoo hin kadhate. Waaqayyoo isatti dubbate. Milikkita akka fayyu ittiin beeku hin kenneefedha. Mootota isa lammaffaa boqonnaa 20 lakkoofsa lammaffaa irraas dhaqaa dubbifadhaa. Seenaa wal fakkaatudha seenaan kun. Dhukkubsatee du'aaf ga'e. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dhukkubsataa jirta yoo ta'e fayyi maqaa Yesuusiin. Namni dhukkubsatu mana kee keessa jira yoo ta'e haa fayyu maqaa Yesuusiin. Fayyaa. Maqaa Yesuusiin fayyaa. Sagalee kana gaafa dhageessu. Sagaleen kun sagalee koo miti. Jechi kun jecha koo miti. Dubbiin kun dubbii koo miti. Ani sagalee Waaqayyoon sitti ma waan Waaqayyoon na abboomu waan dubbiin Waaqayyoon na abboomuun godha. Fayyi maqaa Yesuusiin. Hisqiyaas dhukkubsatee du'aaf ga'e. Dhukkubni isaa dhukkuba du'aan isa ga'udha. Akkas jedhe yaa Waaqayyoo jedhe. Hojii magaarii tokkollee fuula keetiin qabu yanii jedhe. Na fayyisi jedhe. Macaafa kana gaafa dubbifattanii Waaqayyoo kadhannaa isaa dhaga'ee akkasittiin jedheedha. Ani bara kee irratti waggaa 15 sii dabalee jedhee Waaqayyo. Galgala kana wanti umurii kee gabaabsuudhaaf jedhu jira yennaa ta'e maqaadhuma ilma Waaqayyoo isa jiraataa maqaa Yesuus Kiristoosiin waan siif jireenya gidduu gale, waan siif bara kee gidduu gale, waan siif egeree kee gidduu gale, waan siif abdii kee gidduu gale akka inni rukutamu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ani abboomeera. Dhukkuba du'aaf si geessisu kan akka inni si keessaa baqu abboomeera maqaa Yesuusiin. Sababiin isaayyuu kadhannaan humna qaba sababa ta'eef. Waanan dubbadhu kana amaneen dubbadha sababa ta'eef. Jiraadheen dubbadha sababa ta'eef. Argeen dubbadha sababa ta'eef. Argeen tajaajila sababa ta'eef. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo sagalee kana dhageessu fayyi. Keessoo kee wanta du'aaf si geessisu yoo qabaatteyyuu dhukkuba onneetiin kan rakkattu, dhukkuba garaacha hamaadhaan kan rakkattu, dhukkuba kaanseriitiin kan rakkattu, dhibee HIV/AIDSiitiin kan rakkattu, dhibee nyaataa dudda kutaadhaan kan rakkattu, dhibee sammuutiin kan rakkattu, strookiidhaan kan rakkattu, dhibeewwan garaagaraatiin kan rakkattu, maqaa Yesuus Kiristoos isa du'a mo'ee ka'eetiin fayyi. Waaqayyoo jedha sagalee kana keessatti macaafni moototaa inni lammaffaa boqonnaa 32 lakkoofsi 24 Waaqayyoo isatti dubbatedha. Waaqayyoo sitti dubbata nama nana hin fayyita. Mana keetu fayya. Jireenya keetu fayya. Maaliif kadhannaan humna qaba sababa ta'eef. Waaqayyoo isatti dubbate milikkita akka fayyuu ittiin beeku hin kenneefedha. Amma maqaa Yesuus Kiristoosiin milikkita akka fayyitu ittiin beektu fudhadhu harka Waaqayyoo irraa. Milikkita akka fayyitu ittiin beektu argadhu galgala kana argii buli maqaa Yesuus Kiristoosiin. Sagalee Waaqayyoo isa 5ffaa irratti Daani'eel yeroo kadhannaan dhorkame keessa, Daariyoos yeroonni kadhannaa dhorke keessa, labsii kadhannaa dhiisu yookaan dhaabuu yeroo labsame keessa, namni tokko akkan kadhanne yeroo jedhame keessa Waaqayyoon kadhate. Raajii Daani'eel boqonnaa 6 lakkoofsa 10 dubbifadhaa.
akkas jedha. Biyya Daariyoos mootichi bulchu sana keessa namoota 120tu aboo mootummaa qaba. Sadarkaa mana mootummaa keessa sadarkaa adda addaarra ministeerummaa adda addaarratti hojjetu. Jaroonni kuni guyyaa tokko walii galanii guyyaa 30 asitti namni tokko iyyuu kadhannaa akkan kadhanneedhani labsii baasan. Labsii bahe kadhannaan akkan kadhatamne. Baay'ee nama ajaa'iba. Akkan kadhanne. Namni tokko mootuu kadhatu yoo argame boolla leencaa keessatti hadarbatamu jedhan. Boolla leencaa buu namni kadhatu jedhan. Akkas jedha sagaleen kun. Yemmus Daani'eel caaffatichi milikkinni akka itti godhamee hin beeke. Caaffatichi milikkinni akka itti godhamee hin beeke. Akka maaliin taane akka hin kadhanne. Namni kadhatu immoo akka boolla bu'ee jechaadha. Gara mana isaatti mana isaa keessaas gara kutaa isa mana irraatti isa qaawwi isaa gara Yerusaalemitti galagalee baname jirutti ol ba'e. Akkuma dur guyyaatti si'a 3 gochaa ture Waaqayyoo isaa dura jilbeenfatee hin kadhate. Galatas isaaf galchee. Murtiin isaa ba'a. Inni garuu akkuma isaa durii mana isaatti ol galee foddaa isaa akkuma durii banatee hin cufate miti. Namni Waaqayyoo sodaattu miti. Murtoo jalloonni baasan ilaalee namni Waaqayyoo hin sodaatu. Keessumaa immoo murtoo jallinaa ilaalee namni Waaqayyoo hin sodaatu. Murtoo jallinaan ba'u, murtoo nama Waaqayyoo irratti ba'u Waaqayyoo hin diiga. Sirraa diigaman jedhe. Inni isaan sirratti murteessan sirraa diigama. Inni isaan mana kee irratti murteessan sirraa diigama. Inni isaan dhala kee irratti murteessan sirraa diigama. Inni isaan maatii kee irratti murteessan sirraa diigama. Namni tokko yoo kadhateedhan waan kan biraan argannu namicha kana yoo kara kadhannaa bichaatti hidhanne maleedhan sirraa dhaban. Namoonni bara kana namooti baay'een yoo teellaan isaanii sakatta'ame waan baay'ee dudduuba jira. Hin kadhatin yoo jedhame yoo kadhatte akkas taata yoo jedhame ofitti amanamummaa ittiin itti fufanii kadhatan hin qaban. Maaliif dudduuba isaanii qulqullummaatiin jiru. Akka akkas hin goone yoo jedhame karaa sanan ba'an. Maaliif yoo dhaqan iyyuu akka noolle beeku. Daani'eel garuu harki isaa qulqulluudha. Yoo nyaataa waan ittiin jedhan hin qabu. Raajii Daani'eel boqonnaa 1:8 dubbifadhaa. Harki isaa qulqulluudha. Garaansaa wantoota argan nyaachuurraa murataadha akka nyaan. Hin nyaadhu. Cooma mana mootii, booka mana mootii hin barbaadu. Isa yeroo sana warri kaan nyaatan. Harrayyuu waan tokkon sitti hima. Waan warri kaan nyaatan isaanii wajjiniin nyaatu taanaan. Waan warri kaan dhugan isaanii wajjiniin dhudhu taanaan. Waan Waaqayyoon kee itti gammaduuf itti ulfaatu nyaattee dhudda taanaan murtoo sitti murtaa'e keessaa akka dinqiitti si oolcha Waaqayyo. Akka dinqiitti. Daani'eel harki isaa qulqulluudha. Ya nama harki kee qulqulluu, ya nama garaan kee qulqulluu, ya nama sammuun kee qulqulluu waa tokkon sitti hima. Sirratti murtaa hin oolta. Sirratti ijaaramu hin oolta. 120 turani Daani'eel isaan keessaa nama tokko 119 ta'anii irratti ijaaraman. Harrayyuu 100 caalanii sirratti ijaaramu. Waaqayyoo garuu keessan jiru jedha. Harrayyuu baay'atanii sitti dhufu. Waaqayyoo keessan jiru siin jedha. Harrayyuu karaatti si rukutan hedduu sirra barbaadu. Yesus bara baraan gooftaadha. Sin danda'an siin jedha Waaqayyo. Sin oolcha siin jedha Waaqayyo. Ofumaa murteessuu siin jedha Waaqayyo. Murtoo isaan murteessan kun siin miti isaanumaan nyaataa siin jedha Waaqayyo. Yesus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Murtoo kana irratti murteessan egaa Daani'eel irratti. Guyyaa 30 asitti jedhanii murteessan. Akka isaan murteessan xalayaa kanaa akka milikkinnitti ta'e hin argeedha. Isa booddee akkuma isaa duriidha. Gara mana isaatti ol gale akkuma isaa durii.
Yesuus bara baraan jiraataadha. Namoonni yeroo rakkinni dhufu kadhannaa baay'isu. Isa duriirra caalaa sa'aatii 24 godhu. Daani'eel sa'aatii 24 isin godhu akkuma isaa durii kadhata. Namoonni sodaatan yeroo baay'ee waanuma hundumaa shakku sabatee waan hundumaa waan ciccimsachuu barbaadu. Balbala ciccimsachuu barbaadu. Wantoota garaagaraa ciccimsachuu barbaadu. Gaariidha. Daani'eel isa kanan goone. Na arganii boolla na buusu yookaan irratti murtaa'aa jedhee Daani'eel foddaa isaa isa gara Yerusaalemitti banamu sana hin cufanne. Raajii Daani'eel boqonnaa 6 lakkoofsa 10 isinii dubbise irraa dhaqaa laalaa. Hin cufanne. Waan dur godhu itti isin daballe irraa isin hin rifne. Isarra yeroo tokko tokko namoonni nu burjaajessan kana. Isa yeroo tokko tokko tajaajiltoonni namoota burjaajessan kana. Isa yeroo tokko tokko namoonni waanumatti fakkaate godhan kana Daani'eel hin goone. Akkuma isaa duriidha. Duris guyyaatti 3 kadhata, ammas guyyaatti 3. Duris foddaan isaa banaadha, ammas foddaan isaa banaadha. Yeroonni Waaqayyoon kadhatu murtoo sana akka Waaqayyo hambisuuf Waaqayyoon hin kadhanne Daani'eel. Waaqayyoon kadhatee galatas isaaf hin galcheedha. Nama nana Waaqayyoon kadhadhu. Wanta sirratti ta'e kanaaf kadhadhu Waaqayyoon. Isa durii caalaa garuu hin raafamin. Waa itti daddabaluun barbaadin. Wantoota garaagaraa gochuun barbaadin. Waa tokkon sitti hima. Wanti sirratti murtaa'e kana hambisuu Waaqayyoon danda'a. Garuu Waaqayyoo hambisuun isaa dirqama miti. Wanta sirratti Daani'eeliin argatanii nama murtii kana cabsee argannee jedhan. Nama murtoo diigee arganne, nama abboomamne argannee jedhan. Maal ta'ure boolla leencaatti darbatamu jenne. Eenyudha? Daani'eel. Mootichi Daani'eeliin oolchuudhaaf guyyaa guutuu. Maaliif Daani'eel nama guddaadha? Oolchuudhaaf guyyaa guutuu yaalee jedha. Guyyaa guutuu utuma jedhuu dhaqee boolla leencaatti darbatan. Dhagaa guddaa harkisanii afaan boollaatti cufan. Daani'eel garuu sanuma murtoonsaa. Akkas jedhe mootichi, inni ati itti amanatte sun si haa oolchu jedhe. Nama nana siinan jedha, inni ati itti amanatte si haa oolchu. Irra deebi'een immoo siin jedha, inni ati itti amanatte kun immoo si oolcha. Daani'eel Waaqayyotti amanate sabateef. Dhagaatti chaappaa godhan. Obboroo dhaqanii obboroo mootichi dhaqee yaa Daani'eel hojjetaa Waaqayyo Waaqa isa jiraataa jedhe sagalee sodaateen. Jirtaa Waaqayyo si oolchuu danda'eeraa ittiin jennaan waggaa 1000 moo'eedhe. Anoo jireedhe. Qoy gaafan boolla leencattii keessaa ba'uun dubbadhaan jenne. Qoy takka turee naasa'aan jenne ammaaf iddoo rakkisaan jiraan jenne. Akka nuyi yeroo tokko tokko bilbilallee namatti bilbiluudhaaf akka nuyi sodaannu. Guyyaatuu bakkee deemnu iyyuu asii fachi ilaallata akka nuyi haasa'aa deemnu. Isa kana miti Daani'eel boolla leencaa keessa taa'ee anoo jireedhe. Namni Waaqayyoon amanattu kun Waaqayyoo iddoo namni jiraachuudhaaf hin dandeenye si jiraachisa. Biyya namni keessa jiraachuudhaaf hin dandeenye keessa si jiraachisa. Hawaasa dhaloonni keessa jiraachuudhaaf hin dandeenye iddoo hammeenyi keessatti baay'atu, iddoo rakkinni keessatti baay'atu keessa si jiraachisa Waaqayyo. Leencaa wajjin bule anoo jireedhe. Mootichi ajaja baase sagalee Waaqayyo. Daani'eel utuunni yaadda'u, utuunni pherpheru, utuunni raafamu hin arginu. Wanta siraasu sirraa harukutu Waaqayyo. Kadhannaan hojii guddaa hojjeta, humna guddaa qaba. Kana hojjeta gaa nama bulcha kadhannaan. Leencaa wajjiniin nama bulcha. Leenconni gaafa sana nama dhaqen seene. Leenca kan biraa bakkeedhaa dhaqe. Maaliif? Leenca Yihudaatu Daani'eelii wajjin jira. Inni waaqeffatu leenca Yihudaati. Leenca caaludha. Leenca raffisudha. Leenca dagachiisudha. Leenca caljechisiisudha inni Daani'eel amanatee jiru. Anis waa tokko siin jedha. Innati amanattu kun leenca afaan qabachiisa.
innati amanattu kun warra leencatti si kennan, warra waan nama nyaatutti si kennan, warra waan lafee namaa caccabsee daakutti si kennan, warra kana yeellaasisaa inni si wajjin jiru. Utuu isaan dhaabatanii ilaalanii si bulcha Waaqayyo. Utuu isaan dhaabatanii ilaalanii si guddisa Waaqayyo. Utuu isaan murtoo sirratti murteessanii, utuu isaan xaxaa sirratti xaxanii si guddisa Waaqayyo. Boolla kana keessaan baata. Lafa murtoodhaan si galchan kana keessaan baata. Lafa amma jirtu kana keessaan baata. Daani'eliin afaan boolla kanarraa dhagaa kana kaasaa jedhe mootichi. Irraa kaasan. Daani'eliin keessaa baasaa jedhe. Keessaa baasan. Hin bahe Daani'el. Baatee jiraatta. Waaqayyo inni biyya kana keessatti waaqeffamuu qabu isa afaan leencaa nama oolchu Waaqa Daani'el duwwaadha jedhe mootiin. Waaqni keessi oolchee galata fudhata namanan. Waaqni keessi oolchee galateeffama. Haleluuyaa. Kadhannaan hojii dinqii akkasii hojjetaga. Hin oolta baran. Afaan leencaatii baata har. Bor guyyaa ati afaan leencaatii baatee Waaqayyo afaan leencaa keessaa na baase haleluuyaa guyyaatitti jettudha bor. Yeroo itti dhimmi kee afaan leencaatii afaan isa nyaatuu keessa yeroo inni itti ba'udha dhimmi kee. Waaqayyo gaariidha. Kadhannaan kee hojii hojjeta. Waaqayyo Daani'eliin hin oolche. Si oolcheera na oolcheera. Attamitti maalanoo si durattis Waaqayyo durattis hamaa hin hojjenne. Hamaan hojjenne ani jedhe Daani'el. Si durattis Waaqayyo durattis anoo waan hamaan gooneedha. Waan hamaan godhin. Warra hamaa sirratti hojjetan irratti hamaan godhin. Warra hamaa sirratti mari'atan irratti hamaan godhin. Warra hamaa sirratti yaadan irratti hamaan godhin. Hamma sii danda'ame gaarii godhiif. Waaqayyo siif gaarii godha. Waaqayyo siin gidduudhaa ol si fuudha. Waaqayyo siin gidduudhaa si mul'isa. Waaqayyo siin gidduudhaa si kabaja. Kadhannaan egaa hojii dinqii akkasii hojjeta. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Warra gara isaatti kadhatan hin oolcha Waaqayyo. Warra isa kadhatan hin hambisa Waaqayyo. Warra isa kadhatan hin gargaara Waaqayyo. Warra isa kadhatan du'arraa isaan hambisa Waaqayyo. Si hambisa Waaqayyo. Inni ja'affaan Waaqayyo kadhannaa ati isa kadhattuun warra si cunqursan, warra dhimma kee galagalchatan jalaa, warra dhimma kee kan isaanii godhatan jalaa, warra eebba kee nyaatan jalaa si baasa. Abboota Firdii boqonnaa 6 lakkoofsa 6 kaasee hanga 8tti akkas jedha. Warri Miidiyaan Israa'eloota hiyyoomsanii gadi waan deebisaniif sabni Israa'el Waaqayyoon gargaarsa kadhatanidha. Na dhaga'i nama nana. Maaloo Waaqayyoof jedhii na dhaga'i galgala kana. Ergaan kun ergaa guddaadha. Warri Israa'el yeroo isaan dabarfamanii waggaa 7 harka warra Miidiyaamitti yeroo isaan kennaman sana warroonni Miidiyaan saba kana hin boosisani, hin miidhani, hin rakkisani. Akkas jedha sagaleen kun warri Miidiyaan Israa'eloota hiyyoomsanii gadi waan deebisaniifidha. Galgala kana isa si hiyyoomse, isa gadi si deebise, isa si rakkise kana jalaan si baasaa jedha Waaqayyo. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Sabni Israa'el Waaqayyoon kadhatanidha. Yemmuu sabni Israa'el waa'ee kanaaf warra Miidiyaan irratti Waaqayyoon hin kadhatan. Waaqayyo immoo raajii isaanitti ergee raajichis Waaqayyo gooftaan saba Israa'el ani biyya Gibxii lafa isin garbummaatti turtan keessaa isin baaseera jedheetu ammas isa kana keessaas isin hin baasaa jedhe Waaqayyo. Isa kanaafis falan isinii kennaa jedhe Waaqayyo. Isa kanattis isin hin gargaaraa jedhe Waaqayyo. Isa waggaa 430 keessaa iyyuu isin hin baase shee waggaa 7 kanaa keessaas isin hin baasaa jedhe Waaqayyo. Anoo waa tokko sitti hima.
Garaa kee qulqulluudhaan Waaqayyoon kadhadhu. Yaada kee guutuudhaan Waaqayyoon kadhadhu. Waan si hiyyoomse, waan si garboomse sirraa kaasa Waaqayyo. Waajjira kee kan hiyyoomse, iddoo ati keessa hojjettu kan hiyyoomse, maasii kee kan hiyyoomse sirraa kaasa Waaqayyo. Warroonni Miidiyaan yeroo sabni Israa'el midhaan isaanii yeroo inni hudhu, yeroo inni daraaru, yeroo inni ga'u dhufanii jalaa hammatu turan. Dhufanii jalaa fudhatu turan. Isaaniin hojjetu kan nyaatu diina isaanii ture. Isaaniin dhama'u kan itti fayyadamu garuu diina isaanii ture. Yesuus Kiristoos bara baraan jiraataadha. Isaan halkaniif guyyaa dhama'u sidhaa kan namaa jiru. Kan itti eebbifamaa kan itti garuu argataa jiruuf kan fayyadamaa jiru garuu nama kan biraadha. Waaqayyo gooftaan maccaa kana sirraan kaasa siin jedha. Sirraan kaasaa jedha Waaqayyo. Ana jedha miti kana Waaqayyo jechaa jira. Yeroo warra kun midhaan facaafatan isaan immoo dhufanii waan isaan facaafatan sana jalaa horii isaanii dachaafatanii waynii isaanii jalaa fudhatanii qamadii isaanii jalaa fudhatanii adeemu turan. Sakaan immoo jalaa balleessu turan. Waaqayyo garuu gaaf tokko akkasittiin jedhe. Biyya Gibxiitii isin hin baase, isa kana jalaas isin hin baasa isaaniin jedhe. Waaqayyo baroottan darban nu gargaareera. Har'as nu gargaara Waaqayyo. Kaleessa waan baay'eetti nu gargaareera. Har'as nu gargaara Waaqayyo. Si gargaara Waaqayyo. Na gargaara jedhii amani galgala kana. Na gargaara jedhii ergaa kana dhaga'i galgala kana. Hin gargaaramta. Ofumaan calluma jedhee amma yeroo kana yeroo kee gubaa jira mitiyan. Waaqayyo dubbataa jira afan sitti himaa jira. Waan Waaqayyo dubbatu, waan Waaqayyo sagalee isaatiin dubbatuun sitti himaa jira. Waaqayyo seenaa kee geeddara. Waaqayyo sammuu kee geeddara. Waaqayyo laphee kee geeddara. Waaqayyo bara kee geeddara. Waaqayyo kiisii kee geeddara. Isa si hiyyoomse kana sirraa ka'a. Namoonni baay'een akkas jedhu. Aannan hojjedhaa kan nyaatu garuu nama kan biraa dheedu. Kana booddee inni hin ta'u. Waaqayyo gaaf tokko Geediyooniin kaase. Geediyooniin nama jabaa nanaa jedheen. Jilba keetiin adeemi jedhee Waaqayyo. Inni garuu dhokatee lafa waynii cuunfanitti qamadii dhaata ture. Ilaalaa oobdiidhaaf boolli wal jalaa makeera namicha kana. Laftitti waynii cuunfanii boolladha. Laftitti immoo qamadiidhaan immoo oobdii ture. Garuu oobdiif boollatti isa bishaan ta'u yoo itti cuunfanii fi isa callaa ta'e itti dhaantu wal jalaa dha'e. Si jalaa wal dha'ee nama nan. Waaqayyo toorattan galcha jedhaa calluma jedhe. Waaqayyo iddoottan galcha jedhaa calluma jedhe. Namicha kana utuu inni dhokatee iddoo sanatti qamadii dha'u biraan ba'e Waaqayyo. Si biraan hin ba'asiin jedha Waaqayyo. Utuu iddoo ati dhokattee jirtu kana keessa iddoo harki namaa si dhosse, iddoo haalli si dhosse, iddoo barri si dhosse, iddoo dinagdeen si dhosse, iddoo nama dhabuun si dhosse, iddoo siyaasni si dhosse kana keessa sin baasaa siin jedha Waaqayyo. Galanni ulfinni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Itti dubbate Waaqayyo. Yeroo Geediyoonitti Waaqayyo dubbatu Geediyoon maali jedheen? Abboonni keenya nutti himaniiru jedhe. Waaqayyo dinqiidhaan biyya Gibxiitii nu baase nuun jedhanii jedhe. Har'a garuu dubbiin faallaadha jedhe. Seenaa namichi kun seenaa teellaa isaatii ilaalee seenaa Waaqayyo hojjete shakke. Hin shakkamu Waaqayyo. Hin hojjeta. Namoonni amma bara kana haala yeroo kana amma ta'aa jiru ilaalanii waan Waaqayyo kana dura kana namoota isaa dubbate shakkaa jiru. Hin shakkin dhiyee bari'uudhaaf yemmuu itti karbuu miidhamni itti caalaa jedha faarfataan. Bari'uu ga'eera kanaaf baay'ee dukkanaa'e. Ulfinniif galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Bari'uu ga'eera. Nama nanasii bari'uu ga'eera. Seenaan kee dubbifamuu ga'eera. Ati amma iddoo ati taa'aa jirtu waan ati hojjetaa jirtu silaa dirree ture, oobdii ture. Ati garuu boollatti galte miti. Waaqayyo boolla kana keessaa sin baasa siin jedha. Waaqayyo boolla kana keessaa bakkeettan si baasa siin jedha.
Waaqayyo iddoo kana keessaa sin fuudha siin jedha. Ya nama jabaa nanaa ittiin jedhe, nama sodaattuu daggalatti galee jiruun, nama boolla keessa jiruun, nama boolla keessatti poozishiniin harkaa bade, naannoon haalli harkaa badeeni nama jabaa jedha. Nama nana siin Waaqayyo akkas jechaa jira. Nama jabaa nana siin jechaa jira. Hin baata siin jechaa jira. Wantoota kaleessa illee akkas ture jettee kaleessa laaltee kaleessa irra dhaabattee har'a Waaqayyoon hin shakkin. Waaqayyo jabaadha. Kaleessa inni hojjete sarraatiifis guddaadha. Yeroo Waaqayyo akkattiin jedhu anoo qomoo mana abbaa koo keessaa ishee quxusuudha. Ilma qomoo minaaseetanii jedhe. Qomoo gaddeebi'aadhanii jedhe. Hiikoo Waaqayyo si gargaaruudhaaf dhimma qomoo keetiin qabu. Dhimma barumsa keetiin qabu. Dhimma zarii keetiin qabu. Dhimma maatii keetiin qabu. Waaqayyo ofii isaarra dhaabatee hojii siif hojjeta nama maal taate ati? Waaqayyo kakuu isaarra dhaabatee hojii isaa siif hojjeta. Yeroo Geediyoon ergaa kana Waaqayyo irraa dhaga'ee milikkitoota adda addaa akka isaa wajjiniin Waaqayyo ta'u yeroo mirkaneeffatu, yeroo inni nama muraasa fudhatee yeroo inni lola sanatti ba'u, Waaqayyo Waaqarraa maasii mandara warra Miidiyaan irratti sagalee tokko dhageessise Waaqayyo. Galgala kana Waaqayyo maasii mana diina kee irratti sagalee tokko dhageessisa. Siree isaa irratti sagalee tokko dhageessisa. Mana isaa keessaa sagalee tokko dhageessisa. Waa'ee kan kee kan inni fudhatee mana isaa kaayyate te keessaan waa'ee kee Waaqayyo sagalee tokko dhageessisa. Sii gadhiifama siin jedha Waaqayyo. Sii gadhiifama maqaa Yesuusiin. Mana keetiif gadhiifama maqaa Yesuusiin. Buntoo keetiif gadhiifama maqaa Yesuusiin. Yeroo sana mandara sana keessa mandara warri Miidiyaan warra akka cirracha galaanaa saba Israa'eliin marsanii dhufanii buufatanii jiranii isaanuma keessaa namoonni lama kaanii namichi tokko ka'ee abjooti. Abjuun argaa jedhee hiriyaasaatti dhaqee hime. Maaliin abjuun kee jennaan Waaqarraa jedhe bixxilleen tokko konkolaataa dhufee jedhe. Waaqarraa bixxilleen konkolaataa dhufu attamitti hiikama otoo anaafsitee? Nyaatatu Waaqarraa dhufee namiti. Eeyyee nuuf nyaata. Bixxilleen Waaqarraa dhufu nyaata. Diina keenyaaf garuu meeshaa waraanaati. Misaayilii Waaqayyooti. Niwukilar boombii Waaqayyooti. Sa Waaqayyo ittiin diina kee raasudha. Waaqayyo har'a mana diina kee irratti oduu tokko dhageessisa. Haasaa tokko dhageessisa. Naasisu tokko dhageessisa. Bixxilleetu konkolaataa dhufee dunkaana keenyatti bu'ee kunennaani billaa Geediyoontu nu rukutee jedhee hiikenni hiriyaasaa tokko. Diina keetiif abjuu kee deebistee hiikan kenniniif. Hin abjootiniifis diina keetiif. Innumti waa'ee kee abjootatu. Innumti hiikkatu. Waaqayyo moo rukuttaadhaaf diina keetiif taasisu. Hin rukutamneedhan. Hin baqataniidha. Hin baqatanii. Dhiisanii baqatanii. Isa qaba naannawaa ijoollee Waaqayyoo isa buufatanii marsanii jiran san hin baqatanidha. Si haa baqatu maqaa Yesuusiin nama. Si dhiisee abadu galgala kana maqaa Yesuusiin. Naannoo mana kee gadhiisee abadu. Budaan gadhiisee abadu. Xonqaayin gadhiisee abadu. Mortuun gadhiisee abadu. Inni moora laalu gadhiisee abadu. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Baqatanii badan isaanumatu hiikkate. Bixxillee arganii baqatanii badan. Kan bixxillee arganii utuu buddeena guddaa ta'e akkama ta'ani. Waaqayyo diina kee ari'uudhaaf waan guddaa san barbaachisu. Waaqayyo oduu yeroo dheeraa san barbaachisu. Hin dubbataa hin godha Waaqni kee. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Kadhannaa saba kanaa dhaga'e egaa Waaqayyo. Kadhannaa warra hiyyoomanii kanaa dhaga'e Waaqayyo. Hin hiyyoomte. Hamma hojjettu argachaa hin jirtu. Iddoon ati jirtu wanta argachaa jirtu wal madaalaan jiru. Ergaa tokko jira. Ergaan kunis Waaqayyo Gooftaan maccaa bara rakkinaa kana sirraa dabarsa. Isa gadi si deebise kana immoo Waaqayyo sirraa kaasa. Isa si gararraa taa'ee dhimma kee gadi qabu kana Waaqayyo sirraa kaasa. Isa si gararraa taa'ee dhimma kee waliin maku kana Waaqayyo sirraa kaasa. Hin dhume. Hin darbu si wajjin. Hin tarkaanfatu si wajjin. Jiin amma keessa jirru kun xumurameera.
Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhimmoonni keessiifis xumuramaniiru. Haleluuyaa. Inni dhuma egaa kadhannaan humna qaba. Hidhaa warra hidhamanii hiika. Sadhumaa san dubbadhee xumuru. Hidhaa warra hidhamanii. Kadhannaan hidhaa warra hidhamanii hiika. Kadhannaan humna guddaa qaba. Kadhannaan ati kadhattu yeroo tokko tokko qabatamaadhaan naannoo keetti waan akkasumattiin qaamaan hin argineef hojiin hojjetu seeta malee waan baay'ee diigeera kadhannaan ati kadhattu. Hojii ergamootaa boqonnaa 16 gaafa dhannee ilaallu Phaawulos faa Sillaas faa yeroo isaan asiif achi deemanii sagalee Waaqayyoo dubbatanii guyyaa tokko dubartiin xonqoltuun tokko hoodduuttiin jedha macaafni qulqulluun. Hoodduudha dubartiin kun. Isaan dudduuba deemteetu elaa jettee dudduuba deemte. Warra karaa Waaqayyoo namatti argisiisan jetti. Hooda dubbatti isheen. Kan isheen dubbattuuf dhugaa dubbatanii jettee dhugaa sana isaaniif dhugoomsuuf jetteetu hin taane warra biyya sana keessaa irratti kaaftee hojii Waaqayyootti danqaa ta'uudhaaf turte. Dudduuba deemtee jeeqti turte. Isaan hojii Waaqayyootiif deemu. Isheen immoo hooda himtee warroota ishee hojjechiifataniif bu'aa buuftiif turte. Garuu Phaawulos faa isa kana waan ishee keessaa argatan. Waan ishee keessaa waan ishee yaadde argatan. Waan isheen yaadde argataniitu hin ifate Phaawulos itti galagalee yeroo isheen yeroo ifatamtutti hin kufte. Hafuurri sun ishee keessaa ba'e. Yeroo sana namoonni itti yaa'anii hafuurri kun rukutamuurraan kan ka'e mana hidhaa sagalchan. Yeroo isaan mana hidhaa galchanitti mana hidhaa keessa Phaawulosiif Silaas miilli isaanii hidhamee taa'anii kadhatanii hin faarfatu turanidha. Kadhatanii faarfatan. Utuu isaan kadhatanii faarfachaa jiranii hundeen mana hidhaa sana hin raafame jedha. Galgala kana nu hin kadhanna. Hundeen rakkina naannoo keetii hin raafama. Hundeen rakkinaa hin raafama. Hundeen waan si boosisee hin raafama. Hundeen rakkina biyya keenyaa hin raafama. Nuyi Waaqayyoon kadhanna. Hundee mana hidhaa sanaa hin raafame. Yeroo inni raafamu yeroo hundeen mana hidhaa sanaa yeroo inni raafamu hidhaa warra hidhamanii hundumaatu hiikamedha. Hidhaa namootaatu hiikame. Balbaloota babbaname. Hidhaatu hiikama joo yeroo kadhatamu. Isaan kadhatanii faarfatan. Mana hidhaa keessa miilli hidhamee kadhatanii faarfatu isaan. Yeroon isaa yeroo kadhatan miti. Yeroo faarfatan miti. Hidhamanii moo? Yesuus Kiristoos bara baraan jiraataa. Hidhaatu irraa hiikame. Hidhaatu irraa harca'e. Isaan irraas warra isaanii wajjin jiran irraas hidhaati hiikame. Hidhaas irraa hiikama. Kadhannaan humna guddaa akkasii hojjeta gaa. Kadhannaan gadameessa cufame bana. Kadhannaan dhukkubsataa fayyisa. Kadhannaan waan si hiyyoomse sirraa kaasa. Kadhannaan hidhaa miilla kee, hidhaa harka keetti sirraa harcaasa. Waan coccufame sirraa bana. Ameen jedhiitii kadhadhu galgala kana. Kadhannaa gabaabaan sii kadhadhaa. Yeroo ati ameen jettee kadhattu hundee waan si rakkiseetu raafama. Hundee waan si rakkisee mana kee keessaa raafama. Naannoo kee irraa amma galgala kana huursee jiguusaa argita. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Yaa Waaqayyo galanni guddaan siif haa ta'u. Ulfinni guddaan siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan eebbifamu. Amma yeroo kana hidhaa nama kanaa hiikta. Hidhaa saba kanaa hiikta. Hidhaa biyya kanaa hiikta. Hidhaa warra hidhamanii hiikta. Hidhaa guduunfame hiikta. Waan dhaloota rakkise hiikta. Yesuus ati bara baraan gooftaadha. Maqaan kee bara baraan eebbifamu. Yeroo Abimeleek kiif Abrahaam yeroo inni kadhate mana isaa keessaa warra dhukkubsatan fayyifte. Gadameessaa haadha manaa isaatii immoo bante. Dhala kenniteef. Yeroo Yisihaaq kadhate haadha manaa Yisihaaq akka isheen ulfooftu goote. Yeroo garboonni keessi kadhatan isa isaanii yoomse irraa kaafte. Isa isaan rakkise irraa kaafte. Yeroo namoonni keessi kadhataa turan yeroo isaan faarfatan hundee mana hidhaa raafte.
akka hidhaa warra hidhamanii hiikte ammas yeroo kana nan jedha hidhaan nama kanaa hiikamu gaaffiin nama kanaa deebii argatu wanti nama kana rakkise irraa haa ka'u wanti nama kana gidirse irraa haa ka'u har'aa kaasee haa fayyan manni isaanii haa fayyu dhalli isaanii haa fayyu jireenyi isaanii haa hiikamu bultoon isaanii haa hiikamu yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u waan nu hiyyoomse nurraa kaafta waan biyya keenya rakkise nurraa kaafta waan dhaloota kana rakkise nurraa kaafta waan saggoo gadi nu cabse nurraa kaafta waan nu yaaddeesse nurraa kaafta waan nu boossise nurraa kaafta waan haadha hiyyeessaa boossise nurraa kaafta lafa ijoo isaatti nuu buuta haleluuyaa galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u kan ammoo maqaa keetiin kadhanna maqaa keetiin waan nuyi kadhannu immoo akka gootu nutti himteetta maqaa keetiin waan kadhannu hundumaa akka nu raawwattu nutti himteetta galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u amma kan dhukkubsatan maqaa Yesuusiin haa fayyan kan gaaffii qaban maqaa Yesuusiin deebii argatan kan hibboo qaban maqaa Yesuusiin haa furaman kan jireenyi isaanii furmaata dhabe kan ba'aa bara dheeraa baatan hibboo bara dheeraa kan baatan guyyaa har'aatii kaasee bilisaa ba'an maqaa Yesuusiin haa furaman maqaa Yesuusiin deebii haa argatan maqaa Yesuusiin waan bara baay'ee isaan rakkisetti deebii haa argatan waan deebii nuu laattuuf ulfaadhu waan nu gargaartuuf ulfaadhu biyya keenya gargaari nagaa nuu kenni biyya kanaaf nagaa kenni dhaloota kanaaf nagaa kenni hawaasa kanaaf nagaa kenni gabaa nu jalaa jeeqame kana iddootti nuu deebisi waan nagaa keenya nyaatu nurraa rukuti waan nurraa buqqaaftu nurraa buqqaasi waan jabeessitee nuu dhaabdu immoo akka hin raafamnetti jabeessii nuu dhaabi nagaa hin raafamne jireenya nagaa qabu nagaa immoo nagaa hin boorofne nagaa si biraa ta'e maqaa Yesuus Kiristoosiin nuuf dhangalaasi ilmaan dukkanaa nurraa rukuti hojii seexanaa nurraa rukuti hojii biyya lafaa nurraa diigi kana hundumaa waan gootuuf yaa Waaqayyo si haa galatu sagalee kee guyyaa irraa nutti dubbatteef ulfaadhu kadhannaan humna kana qaba dhaloonni kun yaa Waaqayyo isa harka jiru beekee akka inni itti fayyadamu ayyaana keetiin nama kanas gargaari hawaasa kana gargaari namni kun utuu bantuu baatu cufaa keessa akkan ta'e utuu deebii harka isaa keessa jiru deebiin kun akka isaa deebi'e wallaalee akka inni dukkana keessa hin ta'e amma yeroo kanaa kaasee gaaffii isaatiif deebiin hibboo isaatiif deebiin dhibee isaatiif furmaan maqaa Yesuus Kiristoosiin kan isaaf kenname haa ta'u kan ofirratti bare immoo haa ta'u yaa Waaqayyo kan hundumaa hin gootaa si haa galatu bara keenyaaf itti nu wajjiniin ta'e ayyaana kee nuu baay'isi araara keetiin nu wajjiniin ta'e akkasuma yeroo fuula keenya dura jiru nuuf eebbisi nagaadhaan immoo saba kanaa wajjin walitti nu deebisi ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif jette aameen ayyaanni gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos jaalalli Waaqayyo Abbaa tokkummaadhaaf eegumsi hafuura qulqulluu ammaa kaasee amma dhumaatti hunduma keessanii wajjin haa ta'u aameen Waaqayyo isin haa eebbisu baay'ee galatoomaa sagantaa keenya itti aanuun wal argina Waaqayyo ayyaana isaa guutummaatti isiniif haa baay'isu ulfaadhaa nuu kadhadhaa yaada keessan nan fudhadha yaada keessan koomentii keessatti naa barreessaa Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu Waaqayyo ayyaana isaa isiniif haa baay'isu kadhannaatti jabaadhaa kadhannaan akka inni humna guddaa qabu yeroo kana akkasin argitan akkasin hubattan nan amana Waaqayyo kadhannaa keessan immoo guutummaatti isiniif dhaga'eera. Amen.